Dhagama inshallah gaarii gama sagantaatti seenna jechuudha. Bagan baddan oduu gammachiistuu babbareedduu guddoo harkaa qabna. Rabbiin biyya teenallee ollaa keennallee Gibxiinillee hatta Gibxiin nutti loluuf deemtullee Rabbi nagaa haa godhu. Oduu gammachiistuu harkaa isinii qaba. Gaarii qaalee bareedduu ilmaan Oromoo oduun guyyaa harkaa isinii qabu. Oduu akka malee nama gammachiistu. Oduu 4-5 harkaa isinii qaba. Sana keessa biyyi teenya alhamdulillah hadha biyya abbaa qabdu. Biyya mootummaa qabdu. Biyya mootummaa qabdu. Biyya namni hundinuu yoo silaa dandeenye hadha gartee akka ilmoo namaatti anillee atillee hundi keenya jechuudha. Biyya qabna jennee qoma dhaannee jechuun hundi keenya nama gartee yeroo hadha hinaafoo akkasumaan jibbaa hinaaffaa akka namootaatitti ebalu akkamiin nu bulchaa akkuma siin dura walii tuqaa baane san warra qabu yoo taate malee namni biyya jaalatu hadha yeroo alhamdulillah jennee rabbi keenya shukrii galchine mootummaa hadha jiru ilmaan Oromoo hadha biyya bulchaa jiran kanneen wajjin yeroo itti hankaarfannee itti waliin dhaabbannu kee jirraa jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti Itoophiyaan hadha sadarkaan isiin jirtu akkaataan isiin hadha itti jirtu kuni nama hedduu biratti akka nama jannata addunyaa seeniititti ilaalamti. Maaliif keessaayyuu uummanni Oromoodha sabaa sablammoonni jechuun gabrummaa addaa jala turre mirga tokko qabaachaan turre aduun abbaa haadhi koo kaabiraa keewwanii naaf folchaa akka ilma namatti mirga qabaachaan turre jechuudha. Gartanii akka ilmoo namatti ilmi namaa tokko mirga qaba. Mirga uumama Rabbi nuu kenne sun nurraa mulqabe. Biyya san keessatti akka lammii lammaffaa illee hanqannee jiraachaa turre. Lammii lammaffaa biyya takka keessa baqataa yoo waraqaa maandeeta yookaan waraqaa ittiin kola galtummaa yookaan ammoo baqattummaa argatee nagaan jiraata jechuudha. Nu akka ilmaan Oromootis sanillee hanqannee biyya san keessatti adamfamaa turre. Bineensallee hanqannee ajjeefamaa turre. Biyya teenarraa baqachaa turre. Rakkoon roorroon hedduun nurra ga'aa turte. Hadha biyyi teenna biyya guyyaa irraa jechuudha. Ganama akka lafti bariitu waan haarawaa dhageenyu teknooloojii haarawaa guddinna isiidha. Itoophiyaan gartee waan akkasii godhaa jirti waan akkasii banaa jirti jedhan dhageenyu gubbaa jirra jechuudha. Namni kana rabbii isaati alhamdulillah shukrii galfateen gammadin ani hin beeku. Maaliif biyya qabaachuun mootummaa kee qabaachuun ka aadaa kan kee amantii kan kee waan hunda sii kabaju akka namatti biyya qabattee ati biyyi tantee ammoo namni itti qoxxisu hadha. Kalee Itoophiyaan keessaa ofii ol nyaatti jechuudha. Itoophiyaan seenaa isitti keessaa ofii ol nyaatti. Hadha ammoo biyyoota biraattu na tutte Itoophiyaan nageette namiite akkas nagoote jedhanii himatan jechuudha. Jabinna kun nama jabaa namni gartee namiidhe jedhee himata jechuudha. Namiidhe narroorrise akkana godhe jedhee himata. Ni sodaata. Itti qoxxisaa jechuudha. So kanaaf hadha akka sadarkaa san geenne jechuudha. Hadha nu miite Itoophiyaan akkas nu goote maalii keenna fudhatte lafa teenna dhiibde kana jira. Hedduun Itoophiyaan nu caaltee argamti. Amma Gibxiin maalirra wallollee wanni Gibxiif Itoophiyaa jidduu hadha gale maali? Itoophiyaan olaantummaa kiyya narraa fudhatti. Afrikaa keessatti biyyi meeshaa lolaa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu, tokkoffatti laakkamtu Afrikaa keessaa Ijipti jechuudha. Maaliif hireedduuf biyya Arabaati. San biraan gartee galaana akkuma isin beektanitti irraa yoo xiqqaatte biiliyoona $10 waggaadhaan argatti. Ameerikaan gartee waan hedduuf istiraateejii waan qabduuf ni qallabdi galgalaa ganam. Waan hedduun gartee biyyaadha turistii gayaa qabdi. So biyya guddoo akka Afrikaatti jechuudha. Isiin hadha yeroo ilmi Oromoodha gara taayitaa dhufe Oromoo hangoon akka kufte bohuu eegaltee jechuudha. Gurra lamaan qabattee bohuu asii achi fiiguu hirriba dhabu Itoophiyaa dha'u balleessuudhaaf waraana itti guuruu riphee lolaa leenjisuu halkanii guyyaa gartee yeroo isiidha akka itti fudhachaa jirtu kana jechuudha. Kuni alhamdulillah osoo hadha warra sirna kaleessa nu gabroonfate irratti jabinna akkana argamee isaan gartee dalaganii silaadha jabinna isaaniitiin jabinni ilmaan Oromoodha warri kalee roorrifame warri kalee waa dalaguu hin danda'u Itoophiyaa diiga malee Itoophiyaan ijaaru jedhan yoo Oromoon gara taayitaa dhufte East Afrikaan kunuu gartee waliigala isatti ni bada. Maaliif Itoophiyaan biyya jeexxii biyya laaxxii ofii wal fitti nama waliin jiraachuu hin dandeettu biyya keessa rakkoo dhalata jedhanii warri kalee qubanuu qabaa turan hadha afaan qabatanii taa'aa jiran. Garuu wanni isin tana dura kaasee maali warri waan san godhuu barbaadu ammoo ergamtoonni sun hadha akkasuma godhaa jiran. Qawwee fuudhanii mootummaa kana abaaranii akka Oromoof sabaaf sablammoonni lolu godhanii olola adda addaa oofanii faranjitti iyyanii arabatti iyyanii ajabatti iyyanii keessaa alaa iyyaa turan jechuudha. Maaliif isa nafxanyoonni kalee nuun jettu mirkaneessuuf diinota keenya kanaa tumsuuf jeequmsa san galchuudhaaf Itoophiyaan hagadhaa akka jedhan miidiyaarra yoo dhiyaatan nama tokko nama lama yoo olgan maal jedhani Itoophiyaan tasgabbiin qabdu jeequmsa keessa jira nageenyi jiru sin jala Itoophiyaa keessa nagaan jira alhamdulillah Itoophiyaan nagaan nageenyi sabbate
gandi nageen itti bate ganduma warra nagaan barbaanneeti. Ganda warra Oromoon taayitaa dhufu hin feeneeti malee naga qabdi. Uummanni Oromoo sabaa sablammoon alhamdulillah akka gaariitti nagahaan bahanii galaa jiran jechuudha. Isin galee akka gaariitti. Garuu gandi ebalu Oromoo yoo ta'e nu maleen warri gartee nu malee jeeqaa jira. Gandi isaanii jeequmsa. Nafxanyoonni kalee nu bilchaa turan gandi isaanii jeequmsa. Gandi TPLF jeequmsa. Kunniin maaliif waan kalee argatan dhabanii olaantummaa dhabanii abbaa biyyaattu ganda isa deebi'ee biyya isaatti deebi'ee iyyuullee qaban jeequullee qaban wixxisuullee qaban jechuudha. Kan nama ajaa'ibsiisu ammoo kam nu maleen yookaan warra gartee keennaa kan guddise ka gartee bishaan nu areeree gartee miila irraa dhiqaa baane nu akka itti beenu warri gartee nu takka bakka tana nu qabachuu yoo san hin taane ammoo warri nu miila dhindhee warri nu yaabbatee warri nu gabbara'aa turre warri nu olaantummaan laalaa turre warri salaataa fi turre sun dhufee haa bulchuu warri jedhu hadhallee borullee osoo Oromiyaan addunyaa irraa Itoophiyaan ifama. Itoophiyaan addunyaa irraa biyya gartee jannata addunyaa irraa jedhanii warri kun nagaan hin galu mana hin taa'uuti. Halkanii guyyaa ilmoon isaaniillee. Kanaaf wanni kana kaasee maalidha? Alhamdulillah Itoophiyaan hadha biyya namuu himatu. Biyyi guddatteellee ofirraa eeddu. Biyya yoo isin namaan salaam aleikum jette namni dafee wa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh salaamtaa gartee dheerinnaan deebisu taate jechuudha. Kanaaf ilma Oromoodha abbichuu rabbi umrii haa dheeressu. Rabbiin gartee bakka jirutti nagaa isaa haa tiksu. Rabbiin keenya bobaa jennu waa qabatu. Rabbiin waan biraan jiru. Abbichuu keenya rabbiin ammallee umrii nuu dheeressee umrii isaa utubaa sibiilaa jedhan yoo ammaa kanni utubaa sibiila rabbi haa godhu. Barakaa keessa rabbi haa kaa'uu fi haqa rabbi haa qabsiisu haqa rabbi haa deebisu. Waan hunda gaarii harkaa qaba. Waan guddoo takkatti inni marshii irraa gadhiisee jira. Isiillee rabbi isaa deebisu. Amiin jedha. Sandeeffannaan abbichuun inshaallah duniyaa fi aakiratti illee milkaa'e jennee ilaallaa jechuudha. Yoo ammoo san hin sirreeffatin ta duniyaatti dalagullee kasaarama. Kanaaf rabbiin isaa haa tiksu alaa kulli haali bakka jirutti akka jiru hundattu rabbiin jabinna isaa kennee ammallee isatu qadallee mootummaa godhee as fide rabbuma kennatu gartee nama gaarii kana nama jabaa kana goota kana jagna kana hayyuu kana kanuu kenne kaaliqu samaawaatu ardi alhamdulillah waan hundaan duratti rabbii nama akkanaa kana nuu kenne ka Amaaraa Tigree Guraagee walii galchu ka obsa qabu ka namni jaalatu ka ammoo waan gartee qoshaashaan jibbitu nama jagna bar qoshaasha jibba nama hayyuu qoshaasha jibba wallaalaan maaliifi nama isa caaluun feetu ka kanarraa hafe namni jagna jaalataa hayyuun hayyuu jaalataa beekaan beekaa jaalataa namni dhugaa nama dhugaa jaalataa jechuudha. Kanaaf abbichuu rabbi umrii nu haa dheeressu oduu haaraa harkaa isinii qabu isinii seena gurra isin hooksiseemi oduu gammachiistu oduu ijaarillee argu deemta waan sitti guutuu isii kaa eegan dubbadhanii agartanii jechuudha. Tokkoffaa Itoophiyaan meeshaa gugurdaa addunyaarra gugurdaa lama hidhattee ammallee isini as baasu deemti alhamdulillahi rabbil alamin. Meeshaan Itoophiyaa hidhattu kun ammoo akkuma gaarummaa isaa hidhachuu isaa kana jaalannuu fi itti gammannutti cinaacha hammeenya nu fidullee qaba jechuudha. Biyyoonni gugurdatan nu ciniinnachuu jiran. Ichi boqqolloo kaaddarechatti qoroxxomin isa jedhan san eegu jiran jechuudha. Maaliifi biyyoonni hedduun kan nu ergachuu barbaadan ka ammallee yeroo nu eeggatanii biyya sana cabsuu barbaadan haga abbichuun achirraa bu'uuf yookaan akka godhan godhisa kuchisiisuuf halkanii guyyaa dalagaa jirani qofa jedhan isaa illee jechuudha. Biyya guddatti bar. Biyyoonni hadhas darkaa addunyaatti gurdoo hundi siitu hadha abbichuun gartee boochisuu jira jechuudha. Gaarii. Maaltu duuba gadhuufi qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Injirjennaa isinii mudeemaaf shiru. Eenyu abbichuun asumarraa ka'ee adhallee Kooriyaa kaabatti yaabbatee jechuudha. Telefoonaan qaamaanii miti. Hello Kim Jong-un namni gabaabaa saniin beektanii addunyaan jibbitu. Kim Jong-un hi are you doing sir? Ganama takka jechuudha telefoonaan. Haasaa sa'a tokko waliin godhaniin duubatti meeshaa guddaa nukuleelaa biyyi sun qabdu bitachuu barbaada. Akkamiin laaltaa waliin jedhan jechuudha. Welcome my brother. Dhiyaadhu. Ani Itoophiyaallee ni jaaladha isinillee ni jaaladha uummata Itoophiyaallee jalqaba. Deebiin jalqaba abbichuu deebi maali? Isin jaaladha biyya teessanillee ni jaaladha. Nama biyya bulchaa jirutu nama jaalatanii bira akkasii bara. Uummata biyya bulchaa jirantu ka jaalatanii bara. Uummata jagnaa bara. Jaalatamullee qaba. Isinillee jaaladha sillee jaaladha biyya teellee jaaladha. Uummata keellee ni jaaladha.
dhiyaad my brother. What do you need? Maal barbaadda? Welcome. Duuba akkasiin dhaabbichuun misaa'ila KAN 15 jedhan. Kiimii walii galanii misaa'illi guddichi addunyaan sodaattu ka Itoophiyaa tahee jira baga gammaddanii. Misaa'ila guddaa, misaa'ila sodaatamu, misaa'ila lafa dheeraa deemu, ka Kaayiroo yeroo san dhageette siisiin qara surree mataan baafatu, wogabeen jedhe jechuudha. Dudda kiyyaa aayyootii maana deette, ummaati maana deette. Maalumaatu qara Itoophiyaan na dubbisee balaa kana mara gahe. Ijiptiin illee balleessee ofiillee badaa jira. Seenaa Ijiptillee xureessoo kiyyallee xureesse. Maaltu qara aabbichuu ilma Oromoo ilma abbaa gadaatiin wanna dargoo wogabeen. Jeneraalonni illee jalaa dudda kiyyaasii kanaan nu gahe hundinuu gartee mul'ii qabatanii osoo isaan ittanan osoo isaan gartee tanaa booyan tanaa boottaa taaniin koottaa jedhanii mammaa kan gara keenyatti jechuudha. Misaa'illi KN 15 yookaan ammoo KN 15 addunyaan jettu misaa'illi hamaan lafa dheeraa deemu ka gartee yoo Kaayiroo irra bu'e daqiiqaa gabaabduu keessatti asirraa barrisee jechuudha. Wanni takka ka dura dhaabbachuu hin dandeenye meeshaan isa dhoorku kan jirre wanna tokko dhoorkaa takka malee ka waan fedhe dalaguu danda'u. Xiyyaarota, markaba bishaan irraa, ka bishaan keessaa, diroonii, beezii waraanaa bakka jirtu guutuu isiitu ka sakandii keessa barbadeessee dachii wal fakkeessu. Ani Itoophiyaa jaaladha eega kiimiin kiyya Itoophiyaa jaalate kana dalage anillee I love Itoophiyaa jedhee jaala Itoophiyaatiin maraatee gara Itoophiyaa barrisuu jira jechuudha. Baga gammaddan oduu gammachiistu. Osoo jeneraalotaa fi siisiin warra Kaayiroodhaa yookaan ammoo Gibxii duyda qabatanii lafarra daa'iman ammallee mardoon biraa tasan caaltuu itti buute jechuudha. Haadha qabaachuu wayyaa sanuu qabaattuu wayyaa jedhan. Eessarraa? Raashaa irraa ammallee misaa'illi tokko insha Allah biiznillaahi ta'ala torbaan dhufu keessa akka warri Itoophiyaa keessa jirtan Finfinnee keessa jirtan masqala addabaabaayii magaalaa Finfinnee keessa isaa garmaamee geeraru argitan insha Allah abdii qabaa jechuudha. Insha Allah maaliif agarsiisni waraanaa I think torbaan dhufu kana keessa jiran fakkaate guyyaa sana akka inni Finfinnee keessa garmaamee dhaadatu abdii qabaa jechuudha. Misaa'ila sodaatamaa irraa ol misaa'iloota jiru mootii misaa'ilota ka biyyi kamu dhaabuu hin dandeenye wanni isa dhoorku hin jirre. Kiimii kanallee caalu maqaan isaa Iskandar M ka jedhaniin Iskandar M kana geettanii Iskandar M kun ka ajaa'ibaati. Daqiiqaa 35 qofa gulufa asirraa haga Kaayirootitti. Bashannanaaf irraa daqiiqaa 35 qofatti Finfinnee irraa ka'ee Kaayiroo dhaqee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Kaayiroo akkam jirta jedhaan jechuudha. Yoo faxara taate faxara nyaachisa. Yoo nyaata guyyaa laanchii ta'e nyaachisa. Yoo diinara ta'e illee diinara nyaachisa achumaan raffisaa jechuudha. Duuba siisiif jeneraalota siisiidhaa warraa duyda qabatanii mana keessa daa'iman gaggabaan qalalawu. Irra dhaabbatanii gartee waa itti arguuf hojjete jechuudha. Gartee ambulaansiin jirtu guutuunu gara masaraa mootummaa Gibxiititti sagalee boo'ichaa dhageessaatti garas garagaltee jechuudha. Duuba meeshaan kun misaa'illi Kooriyaa irraa bitamee fi Raashaa irraa bitame kun misaa'ilota akka malee gugurdaa dandeettiin isaallee yoo ibsine nama taa'ee takka lama sadii hagam ulfaataa hagam deemaa meeshaa akka midhataa maal fa'a dalagaa diina isaa hagamidhaa. Fakkeenyaaf amma Iskandar ka jedhan kun Iskandar M ka jedhan kun eega kaan dhukaase jechuudha. Rasaasa dura kee jirtu yoo darbate kalammataa fudhachuun daqiiqaa takka qofarraa fudhata jechuudha. Meeshaa guddaa bara. Yoo namni sinimee kuntaala gara 500 yeroo takka darbata. Wanta baat bara waan guddaa bara kiloogiraama jechuu kiyya dhiifama. Kiloogiraama 500 kuntaala 5 jechuu yookaan kuntaala 6 kuntaala 7 guddinni isaa. Shaffisni isaa hoo sagalee irraa sagalee isaa irra jechuudha. Sagalee isaa dura harka 13 walumaa galatti amma miigii gartanii kalolaa kana kabiku yoo inni dabru ati yoo laaltu sagalee isaa malee isa agarre jechuudha. Ati wanni takka qabuu hin dandeenye shaffisa irraa akka malee kan gartee barrisu jechuudha. Inni kun kaa
akka addunyaatti biyya sadii qofa harka jira jechuudha. Raashaa kun biyya sadii qofatu qaba jechuudha. Sadaffaan Itoophiyaadha. Eenyu feen? Raashaa, Chaayinaa, Itoophiyaadha. Abbichuun taphadhu. Xiqqalli daallee jedhe warri keessan. Ni taphattanii. Wanni abbichuu halkanii guyyaa Oromoo, Amaaraa, Tigreen ajjeesuuf, hangoorraa buusuuf, arrabaan diqqeennaan itti kaan waan inni dalagu beekanii jechuudha. Gaafa namni si ka'e, gaafa namni nama tokko ka'e, jabeessi nama sadi. Waatu bira jira. Kuchisiisuu barbaadan. Wanni sun akka hin gambaane barbaadan jechuudha. Addunyaa wanni halkanii guyyaa olii yaabbattee bakka takka yoo waa ka'an balaa itti buuftee sakandii keessa barbadeessitu bakka san waatu jira. Nu caalee qabuu hin dandeenyu, nu lafattafnaa. Maal si dhabamsiisuudhaaf bakka hundaa si yaabbatanii jechuudha. Ka harree qabu harree yaabbatee, ka farda qabu fardaan, ka makiinaa qabu makiinaan, ka xiyyaara qabu xiyyaaraan. Wama danda'u guutuudhaan hattaa ka waan biraa dhabe gartee gara kee achi garagalee fincaa jechuudha. So kanaafuu Itoophiyaa yeroo ammatti jechuudha. Naa hima maqaa isii Gibsi sa'a 24 Itoophiyaa balleessu, Itoophiyaa irratti gartee diina heddummeessu keessayyuu jeequmsa biyya keessaa kaasuudhaaf sa'a 24 dalagaa jirti jechuudha. Mardoon biraa kaleessa isinii dabarsutti galte maali? Somaaliilleen gantee jechuudha. Asiisii yookaan ammoo Gibxiin. Mootummaan Maqdashoo illee ganee jechuudha. Maaliif? Leenca dura jira. Namni leenca arge hirriban qabu. Waan as deemu arge hirriban qabu jechuudha. Warri kalee welcome waraanni Ijiptii jedhu nurraa ba'aa jechaa jira jechuudha. Maaliif? Dubbiin jajjabdu mammaakata akka isinii fida bara 1995 kibba ture Gujii keessatti darasaa jarii warra tokko jira. As karaa Hagar Maaram kana qilleensoo jedhanii naannoo san warra turtanii beektan warri Gujii ni beeka. Wayyaaneen uummata Gujii ficcisiiste. Uummata kanatti kaaste wal fixe uummanni. Akkam goote uummata Gujii dadhabnaa Oromoo loluu hin danda'u. Reenjara tuffistee waraana fakkeessitee uummata kana, uummata darasaa jedhan kana itti kaaftee uummanni keenya waraanatu nu lolaa jira jedhee baqate jechuudha. Waraana hin dandeenyu jedhee. Haga lolee baqatan. Naannoo san jirraa agarree yoo nu laallu wanni gartee waraanaa miti uummata. Itti himnee uummataan akkana inni mala kennee fi uummanni dhukkee irraa kaase. Yeroo uummanni dhukkee irraa kaasee fixe duuba wayyaaneen itti seentee uummata fixxee kaan qabdee hiitee abbaa gadaatiif ijoollee dardara nama hedduu hiite. Waan mammaakisiin mammaaka inni qoqobaadhaa dubbii onnaallee haa taatu. Duuba gaafa kana hiitee mana hidhaa keessurraa abbaa gadaa waliin jira adumaa nyaataa godhan. Nyaata nyaannu aduun nabboo jira dhiifama kaameraa kiyya. Nyaata nyaannu yaadiin adumaa nyaataa godhan. Oppiidoo jira. Oppiidoon aabbeen nyaatan hin nyaannu kadhachaa dhatte lakkaa jiran nannuu sinii wayyaa. Uummanni mujuriin yoo dhufe sin fixaa nyaadhaa jiran hin nyaannu. Daras kijibdoota ergamtoota ni adeemu Oppiidoo. Duuba dhaqanii namni beelaan dhumatee dhaqanii Tigreen nyaata nyaachuu diddee warri mana hidhaa jiru jedhaniin. Dindidanii girnoof tokko fuutee matariyaasa jechuudha. Matariyaasaan beektanii matariyaas tokko fuutee balbala mana hidhaa balbala gar lamaanii as bantee balbala keessa dhaabdee tol qabdi. Dhadhaatti goote kaawwa Tigree taphan beektu bar. Tigreen godhi hin godhu naarra saasaa mataa sirraa guudhu jarri. Maaliif nama siitii miti maaltu si galche? Aftee si biraa dhiitte jechuun beektan ilma dhiiraa waan siin gootu Tigree. Duuba yoo isiin lafa gadaruu eegalte abbaan gadaa mana keessa rawaan dhiiroo jedheen dubbiin hammaattee diqqoo qammasaa jedheen. Eka lubbuun nama baddee bire qara walii galanii dani amma kaa Oppiidoo bitamtoota jedhanii ari'anii Oppiidoon jarana dhiisaa gartee uummanni kun isin fixaa uummanni kun mujriimaattee kadhattee dadhabdee naan waan gootu dhabnaan dhattee gabaaste. Mujriimni akkuma jedhan dhufnaan itti barasaa itti bane yeroo nama heddurraa fixani ijoollee dubbiin hammaattee qammasaa jedhe jechuudha. Amma akkuma san Somaaliilleen dubbiin hammaattee mee xiqqoo isii gartee dubbii tan ofirraa jijjiirraa waraana hin barbaannu irraa haa ba'u jechaa jirti jechuudha. Kuni mardoo guddaa gartee uummata Gibxiitti ta'e jechuudha. Gibxiin kana qofaa miti mardoon isaanii galte. Hadhoomu Gibxii irraa isin hima. Mardoon Gibxii galte rabshaan guddaan biyya keessaatti ka'aa jira. Balaan guddaan. Maaliif Itoophiyaan alhamdulillah rabbil alamin du'aa nabi rabbii qabdi alayhi salaatu wassalaam ardul abashaan tuqina yoo isin tuyxe malee. Itoophiyaan attin ko'ate yoo isin tuyxe malee. Nama isin liqimfamtuumi wallahi dubbii haqaatu. Itoophiyaan tuqina. Yoo isin tuyxe malee eeka self defense ofirraa dhoorkuun nama si tuqe sharaa islaamatti illee ni jira abbaa fedhaa ta'uu ni si tuqe si kabalu ofirraa kabaltaa jechuudha. Ijipta sumaa looxiftee naga ofiitiin teettee bishaan gadhiisanii biyyeen irraa hafte teenna biyyeen nagaan taa'u malee asii looxiftee kaate amma hiriirri bakka hedduu rakkahee jira
fincilli ummataa itti kahee jira. Lola irra deemuu rabshaa irra deemuu jira maaliif jiruu ummanni hadhaayee qaraa waan nyaatu dhabee wanni marti ol ka'e jiruun qaaluftee jechuudha. Namni waan hundaan mataan garagalee balaa itti kaasuu jiran jechuudha. Maaliif qaaluma jiruuti. Asiin dura ni yaadattanii waa'ee gaazaa irratti imaamni tokko imaam Idris imaam akkasuma fakkaatee imaam akkasuma fakkaatee maqaan isaanii. Bayaa qabeenya illee yoo saamtan halaala isin jedheen jechuudha. Ifaan kafalinaa seelee akka feetanitti karaa argitanitti fayyadamaa jedheen jechuudha.